رايا بامجا ولقد كرمنا بني آدم قدفنا رجدا صدر كالمنما وان خلق مكسا جهل توهما ولمتك فيه هند المانما لا إلمان دام كافر مسلما دندتي ججبا وانا كوغما قال رب ميكتو لم تكونوا فما تجار برسوس نممان تلفما جبين المنما والاتوامما بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في هردفتوتا يوتيوبي رايا بامجا اوفيشال هرسا غنتا كينيا جلق امنيت افني هنتمر اتديبني جرا ونيتي هاسا اجرو نمني كون سراركان نما هنغمغا نمني هو جرا ايسا جرا غتين نما مالي بركاش ايسر ايت نمني نما كيسا غبوئي وهندا غتته ميشا غتته نموما كيسا بهي wanni hundi qaqqaalidha magaalada wanni hundi qaale wanni kun amma akkam amma saatti beekamaadha magaalaa irratti wanni hundi qaale nama malee maal jedhame meeshaan qaale wanni hundi qaale nama malee jedhama nama qofa rakasa maali beeta achitti achitti maal ta'a waan akka namni wahitti yaadu sin jiru namni wahitti ilaale sin jiru waatu waa ta'eenis namatti hin dhagahamne namas hin tuqu namas waa tokko hin godhu akka aadaa wayii ta'e jechuudha wanni kuni qiimaan nama keessaa gabbu'uun kun sadarkaan nama as gahuun kun namatu sadarkaa kana qabamo namata siin gahemo sinumatti sadarkaan isaa kana namni wanni jedhamu qiimaan isaa asii مالتو أسين جهي وانجو الرأس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد دعوة تكينيا ما إني ما كان سايت ترايا بمجا أوفيشال يوتيوبي رايا بمجا أوفيشال يوتيوبي يا ربي هذا ربنا تنقل فينا ربنا تكنا نقول سلام الله عليكم ربي سنبرها جراته بلي وان كينيا كم جرت نموما بربادان جرو ما نما بربادان رايچودا نموما بربادان وان تايف نموما نمني ارغمي بر نموما تا نموما كيس بربان نما نموما كيس بربان نموما في نمومان مال غراغرمان نما في نمومان نمني غوانس ابشالس كافرس وري امانس ايكوما نما جداميتuma uumame hundinu nama namoomni waan biraati nama ta'e akka beeyladaatti inni humna qabu isa humna hin qabne dhabee qalee waan inni qabu kiisiidhaaf fudhate birri inni horee jecha kan borii inni sooruu danda'u kiisiidhaaf fudhate namuma dhabeetinni insaanun nama bineensa haasa'u jechuudha inni bineensa afaan oromoo beeku yookaan afaan amaaraa beeku yookaan afaan faranjii beeku bineensa malee ulaagaa namummaa qabu namuma dhiise inni namuma amma achi hin geenye amma nama barbaadarra sun namumaan kunne malee namummaaf namumaan qabu garuu namuma dhabe kachi barbaadarra amma inni nu barbaadarra us kana hundaa miti innumti maqaan keenya inni yetti Saalih Muzammil Yusufi Shee maaliti Shee Adam Yusufi Shee Adam biyyati mo Yusuf Shee Adam Yusuf abbaa keessaniitu sinita Yusuf abbaa daawwattoota keenya kabajamoo keessas nama bashannansiisuuf beeyna isin kolfisiisuuf jecha naasofnu garuu sinumatti itti kolfe malee ajaan keenya isin kolfisiisuu miti maal jennan waan rakkoo namatti ta'e yookaanis immoo waan arguudha rakkanne qoyi isin biras barbaada waan nu bira jiru isinitti kenne waan isin bira jiru isin bira fudhanna jenneeti kanaaf malee hajaan keenya isin kolfaa jenneetis miti garuu kolfuun mun dandeessanii dallanaa taas immoo maana mirga abbaadha mirga namni nama ummata tokkoon hin gaaf tokko dhaqeerru hin jedhu yeroo wal ga'ii jalqabu biyyariin fuula guuree ta'a biyyariin namoota gurguddaadhaa ulamaa keessa jira beekaa keessa jira ayyuu keessa jira fuulli kun fuula nama simatu hin fakkaatu fuula haasaa simatu hin fakkaatu fuula haasaa simatu jira akkasuma fuula nama simatu jira deemaa nama kana taasisa fuula qilleensa simatu jira fuula nama simachuudhaaf qopheessatu jira hin beekama dukkana keessa bari'a ifa dukkana keessa ifa isaa dukkana keessa agartu waliin haasoftee walii galta ati arguuniif arguu dhabuun fuula isaa sin dhosku si galeera dubbin kanayyi madrakee tolbeenan jara namii al tokko kolfaan jedheen fuuloo keessan ilaala ampuula keessan argaan jiru amma dukkana wayii gargaara nama sodaachisa haasa'u maalinaas hin qufawwan maalitti soft man qufawwan maaf kam maalitti soft maalitti naasa'anuu fuulan arganne hin bananne fuulli isaa qulfii jira qulfii fuula isaa iyyuu hin bananne oo eessa qabee waasa jaranan jedhee madarakii tolba'ee muuxannoo qabaachuunis gaarii dhabee yeroo tokko tokko madarakii kana turii miti yan ijoollummaa jalqabee madarakii kana badhaan irra taa'e
Gaafata. waan ani itti gaggeessu hin dhabe malee waan madirakii irra turu dhiitiin lakkoofsa man qabu waan ani itti kenneen beeku Achuma irrattis hin barree garuu maanutis. maal jette Achuma irrattis hin barree miti maanutis. Egaa akkasii mee daawwattoota keenya haasaa keenyatti deebina akkan dheengadda sagantaa tokko kan nuti jalqabne raayya eenyu fakkeenya amma saaliin dabaladhe hogeessaa wahiitiin innis ogumaa namni kun ufuma irratti hogeessaa beekan namni kun fikraadhaan hogeessaa yaadaan hogeessaa beekumsaan hogeessaa faamiidhaan illee faamii kana namni akka faama eessa keetu saaliidha meeme gaafiidhaan deebisaa deemna wal gaafataa deemna maal keetu saaliidha namni saalii shaafisiin jettee eessa keetu saalii saalii muzammil eessa keeti maal keetiin saalii jetti namni Gaaffiin kun gaaffii sirraa burqu ta'uu amma dura dhageetiin naan deebin illee. hayyee baay'ee gaarii daawwattoota keenya kabajamoo rakkatee jira jechuudha nama hundinuu qalbiidhaan jedha. qalbii koo itti taa'u qalbii jechuun onneedhaan walitti rarraa Walitti rarraa. onnee koo jetta Eshi. ati isa kami Inni koo jedhee taa'u. jedhaa jiru sun Dudduuba taa'e. inni sadaffaa dudduuba taa'an kooti jedhaa jiru kun Eh. maarkeeti maqaadhaa jedheennaan maqaa koo jetta Maqaanis kanuma isaati. Eenyu abbaan qabeenyichaa? abbaa qabeenyaa barbaanna abbaa qabeenyaa barbaanna afaan afaaniin gaafa barbaaddanii dhabdan qofa biyyi ta'e eeggataa Maa barbaadan dhabam- fidaa namicha akkana dhabamuunis argame hojii barbaaduudhaaf gus miiti dhabamnaan arganneeka dhabuudhuma dura Eh. durri rakkoon dhufuudha Eh. rakkoon dhufee Mee rakkoo miti malee isuma dhabame sana fa'i barbaadaa barbaadatu innumtinuu barbaadaa jiru hin jiruudha yookaan immoo jiraadha yoo jiraate as kenni yoo hin jiru hin jiruunis argachuurra tokko jechuudha Dhabameera innaan hojii biraa hojjetaa jira. akkanadha akkana mee daawwattoota Daawwattoota. keenya wanni dheengiddaa wayii haasaa dhiifne ustaaz wanni irratti dhaabbanne mee namooma waa'ee namaa haasofneeti Nama haasofne namni kun ammallee- paartii lama inni haasofne ammallee namni paartii lama paartii lama inni haasofne paartiin lameen nuuraaniyyiidhaa fi maaddiyyiidha inni nuuraaniyyiidha xiqquma tuqneeti achis hin fagaanne nis haasofnee hin bayaansine ganaa haasofnan jedha ganaadha sagantaa keessatti haasoo keenya haasa'e uummanni daawwattoonni haa faamu dheengedda akka Nuuraaniyyiin maal inni? Maaddiyyiin maal inni? nuuraaniyyi namni paartii lamaa inni Paartii lameen kana maadinni keessatti- maadinni nuuraaniyyi Eh. maadira maaddiyyiiti Eh. maaddiyyiin maali nuuraaniyyiin maanni akkana nuuraaniyyiin ka jennu kuni warri ijaan argamu miti aalama ijaan argamu miti aalama namarraa fagooti akka aalama akka maleekaa aalamni kun aalama namni ijaan arguu danda'u miti aalama ijji namaa dhaqqabu miti gareen tokko kanatti ilma namaa keessa jira akkuma dheengedda ibsine inni kun amma wanafaqtu fiihi min ruuxika rabbiin jedhe kan qul irruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi illaa qaliilaan hin jee rabbiin aluma duraatu ruuxiin amrii rabbiiti ajajuma kooti waan an ajajeennaan taate ilmiin keessan achi ga'uu hin dandeessu qorannaa dhaala qorachuu hin dandeessan waaqeffataa waa haasofti maal jetti hayyooma cimaa tokko jira beete hayyee si eenyu kalqee jedha jettee yoo itti gaafatte rabbisiin jedha lafa eenyu kalqee rabbisiin jedha rabbiin maaltu kalqee jettee yoo itti gaafatte rabbii duuban goranu siin jetti kana wallaahi Waaqeffataa miti kiin. waaqeffataan naan jedhe anaan warra booranaan naan jedhe waaqeffataan kan Hundee keenya Oromummaarraa dhufe sana. Malee asli- nama ammayyoomee amma dhufeera beektaa tokko karaa Awurooppaa kanarraa. mee Waaqeffatuma jedhameeti. Oshoo. Hin jiru rabbis hin gaafatamu. Warra amantii- Ooshoodha waaqeffataa ta'e. warra amantii bilisaati Oshoodha. Gara Oshoodha injiinarraa jedhate. dhufe. የሃይማኖት እስረኛ አይደለም ጀደኒ ኦሾዳ ጀለተ ከታበ ሰባየን ቀረ Akkasii mire Eh. rabbiin kun bakka yeroo ati rabbii kana jette eessa jiraas hin jiru. Eh. Hin jiru nagarree rabbiin Oromoon gaa rabbii duuban godhan jetti miti. ኦሮሞኒ waaqeffataan aslii dhumannaan jedhee baradhaa miti waggaa 30 dura utuun bultiihuun ijaarratinaan jedhee bara Rabbi duuban goranii. rabbi duuban goran maal jechuudhaan jedhee nan achumaan naa ta'ee waasaansa Eh, fakkeenyaaf jedhe bookee tokko harka kee kana keessa kaayyadhu jedhe bookee Ah. fakkeenya naa kaaye Iyyee. qabi jedhe nan qabeen jedheen Gidhaa jabaa jechuudha. mee bookeen as keessa jirtu As duuba. waan harka duddubbee kanaan gaafattiinaan jedhe sii galee Iyyee. keessaan baane keessaa baatee dhufuu hin dandeessu Hin dandeessu. yookaan injiree jedhe yookaan tafqii jedhe waan xiqqoo deemuu hin dandeenye tokko asitti qabdee jirte jedhe fakkeenyuman sii kaa waan asirraa kaatee eddee kanan barbaadda Bar'aa hin himaa jedhe hin himuun jedhe akkamitti rabbiin eenyu kalqeetii na gaafatta reeti
محيط يجرا ما نبي- آية قرآن إيه. أسمى سرارا آية قرآن فس والله محيط محيط. إيه مرزانا والله أكنا لا كنورا أكنا جري ربي محيط يدي نبي صلوات ربي وسلامه عليه تجيجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاجي تفكروا في الله في ذات ولا تفكروا في ذات الله أكنا هجي ربي يا داتي ربي وان أكنا أقول وان أكنا هجت جاءتين يا دا ما وان نجت يوم الله كيفتي وان نجت يا دا ملي إسا يادون لك إنادا إيه. بكما تاكيتي أولي بكما متاكيتي ولي ربي دوبا قرآن كان والله ربي دوبا قرآن وان موسى انتهي بين واني نبي إبراهيم انتهي بين أكاسي مكاسي نوراني يجو تم أصلا في ده تولي وين أما نوراني جيتنا نكين إيه. إيه جت ديم بكاتو إيه. أتو برو ammoo caalamni gama kaanidha gamni tokko gama kana hafuura rabbii kara nama keessatti afuufame inni ilmi namaa ittiin رجاني سا kabajame بروح بروح من وإذا سويته إيه. ونفخت فيه من روحي إيه. فقعوا له ساجدين إيه. سجدا في جنة أما وني ilma namaa kabajaa itti hore wanni ilma namaa لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله يحادون من حد الله ولو كانوا ولو آباءهم كانوا آباءهم. أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه بروح منه سنتنا جميلة إيه وأيدهم بروح منه انت دمير يجتك جيجتي إيه من الله من الله نعم. أي ديم ديم amma ruuxii rabbiin keessatti afuufe kanatu hayawaana biraarraa isa adda baase waa beekuun waa hubachuun itti gaafatama qabaachuun amma hayawaanni fedhe yoo inni qodaa kee cabse mana murtiin geessitu انجيست maaliif beektaa wanni hin geessine filannaan qabuu hin yaaduu yaadeen godhu الرجل جابسي irra jite ما أعرف إسا ثاني متي إسا لفهم isaa lafa sawwata qabate أنا برشقورة ملء أنا برشقورة ملء إسا لفهم ديم wanni hayawaana adda godhe Eh. wanni ilma namaa adda godhe Eh. yeroo mana barnootaatti gogorii barattu paartii hayawaanaatii fi nama kana tokkuma keessa dhiisuu barbaadu. أها تكو Eh, قلنا animal jedhaniituma taarulaa darbiin qofaa miti macaafa kutaa kudhan yemma waa'ee wanni jiru baayoloojii keessatti Bioloojii waa'ee lubbuu nama waa'ee lubbuu namaa hogguu qoratanu lubbu qabeeyyiif lubbu dhabeeyyii jedhaniiti lubbu qabeeyyii kana namnis xabi'aan isaa akkuma hayawaanaa wal saamee jiraata maal ta'ee jiraata wanni inni akkana yeroo hunda waa dalaguuf maal godhuuf saammatee jiraachuu fi nama kana saamtuu godhu living things in the name living things kana godhuudhaafi asit dhiisu namni sadarkaa leevilii tokko irra jiran mallee leevilii yaaduu fedhinnaa qabaachuu wanni qixaaxa fide wanni sawaaba fide wanni galatoonfatamuu fide wanni kan qixaaxamu godhinnaa qabaachuu qaana filannaa isaatiin dalagaa hayawaana kanaaf hin qixaanne kaa filannaa isiitiin dalagdu deemti iktiyaariya برجو سببا وجهتي كو جابسيتين إن قافتمتو sababa cabsiteef hin qabdu dur إن قبضو sababa cabsiteef hin qabdu سين ديم سيدي مات deemsuma أنا أفو وجهتي تي لفتي ملء sababa cabsiteef hin qabdu waan gaafatamtuuf hin qabdu jechuudha Tole. itti gaafatama sana hin qabdu ilmi namaa مال immoo مال أبدي كسنتات itti gaafa yookaan aqlii kana hin qabne jechuudha. نفسي كمين إن قبلي أما بكينا Nafsi بسين sin أمارا qabne nafsi sadi yenna nafsi لما سيني توصل أنا مو ما قبضتي نمو برتة كومر بعد ذاتي متيما سارين أرم فرديوم كومر بعد ذاتي متيما سيكالي namallee akkanumatti qooda إيش يبو namni kuni nafsiin ammaaraadhaa fi lawwaamaadha. Ammaaraa ka jennuun kuni lubbuu yeroo hunda waan feetetti si ajajju. Xabiyaan ilma namaa keessaa waan hayawaanni gootu hunda gochuun fedha ilmi namaa. Garuu maaltu qaba? Namooma. Aqliitu namooma kana qaba. نموما Namooma qaba. Waan silaa hayawaanni gootu hundanuma fedha. لوامان نموما Lawwaamaan suni نموما si zigaalti. Namooma barsuun. Namooma maaltiin Safuu of jedha keessaa maal qabda. jettee kana gootaa Jette. akkamitti maa namni maaltiin jedha. إيش فكيناف Amma nama kana jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala bakka afur moo shan waa jaha wayifaan keessaa barbaadeetiin Tole. maal jedha beektaa gariidhaani nama garii yoo ol fuudhee ol kuchiisee addunyaa kana keessatti ol guddaa wanni guddaa rabbiin uumee fi tokkummaa isaati. Tole. Tokkummaa isaatii ala ragaa baasu Tole. ofiif ragaa bee rabbiin dura Tole. malee ka ragaa baasee Tole. warra waa beeku waammate. Tole. warri waa beeku har'a Tole. eenyu wajjin dhaabbatan Tole. rabbiif malee ka wajjin dhaabbatan shahida allahu annahu laa ilaaha illaa huwa wal malaa'ikatu wa ulul ilmi أكن gaafa asirraa gabbu yoo asii gaafa bahe yoo akka dheengedda kaaftee dhiifte as keessatti ulaa'ika al'anaaminaan jettee turte nama akka hayawaanaa jira nama akka beeladaa jechuudha بل akka بل beeladaa هم أضل جري يون nama akka beeladaa jira Bareedu wayyaa jira. nama hayawaanaa gadi jira am taxsabu anna aktharahum yasmacuuna aw yacqiluun irra hedduun isaanii si dhagaaniituma bataaran sitti fakkaata تلبو ulaa'ika kal'anacaami bal hum adal bara akka beeladaati beeladaa gadi yuu siin jedhe rabbiin Beeladaan illee نموما addiin- دقتني ماديجي نورانيجي سنس namuma keessatti dagatanii hayawaana saniin tokko ta'an حيوان برلي قد برفتني قد برفتن. مالين قد برفتن جناني إيه. روحي سلا واقدمو داف كيستي أممتي اتينو فقرقار سفتن فكينياف حتو يوفرته يوتي حتو جتة إنارتي Inaara. حتو مونيف Atiinis. maaliif aara
Eddina rusul namuma. Namumatu fedhu waan Ila eddina te hayawaanummaa. Maaliif jennaan harreen si keessatti walitti qabamte. Sareen si keessatti walitti qabamte jechuudha namuma keessatti. Ammaaraan suni wanti ammaaraa jedhamtu wanti hayawaana taate taffiin wanni beeladaan qabde fardii qabu sangaan qabu hundi si keessatti walitti qabame. Inni isa kan paartii kam? Paartii lafa ati irraa uumame ati jette san nuuraaniyyii sanii miti. Kana miti. Kun gama namummaatti harkisa. Gama namummaatti harkisa. Amma ruuhii kanatu danuusaatu jira. Sheek. Amma kin jedhu. Tolibbo. Sagantaa keenya gabaabachuu wajjiniini. Maayirra keenya dhifni namni kuni paartii hedduu qaba. Quraana keessatti kan rabbiin jedheen kan nuti jenne sun ta'e. Warra rabbiin ulaa kan naamii jeetu jira kan beeladaa jedheen kan beeladaa irraa jal'aadha jee jira kan akka saree jedhe jira nama akka saree nama saree jedhee nama harree jedheen kama saree himaari jee nama du'aadha jedheen nama qabrii jira jedheen nama jahannam keessa quraanni kan hunda qoode afa'anta tunqidu man finnaarji nama duru jahannam seene baasuuf cinqamataa gaatame Allah utuun seensisee jechuudha. Daawwattoota keenya sagantaa itti aanutti inshallah walitti deebina amma gaa namni paartiilee namaa kana namni akka qoqqoodamu kana akka hayawaanaa fi adda adda keessa faca'e kana maaltu akka inni harree ta'u godhi maaltu akka inni saree ta'u godhi maaltu kana godhi waan jedhu sagantaa lammaffaa irratti qabannee deebina. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.